Ya Rab galanni kee badu ati Ya Rab galanni kee yomu ati Ya Rab galanni kee badu ati Ya Rab galanni kee yomu ati. Akkam jirtan hordoftoota keenya kan sagantaa keenya hordofaa jirtan nageenyi rabbii guddaan isin biratti haa jiraatu. Qophii furtuu torbanii qabadhee dhiyaadheetii jira. Sagantaan kiyya har'aa ilmaan Booranaa bareentumaa hundaaf galaa akka dammaatti mi'aawu kan dhaloonni har'aa addunyaa ammayyaa keessatti eenyummaa afaan aadaa duudhaa fi seenaa kallacha handhuura hundee ganamaa barabarri carraa habashootaa impaayera Itoophiyaa sakaalee cancalee dachiif samiin Oromoodhaaf hurrii duumessa bubbisuu malee ifni hiree ilmaan Oromoo ilmaan kush dukkana weerara warra kaabaatiin itti dhiphatte. Kuleena kulaan kuli afogoo jeego jobbee na waaroo na jalaan si jalaan miti riqi gurbaaneera nu diige yoo yaadattan milili. Rasaa eeggatee dhawasaachi dhibaayyuu guuttata dhibaayyuu torba qaba mootiin odaadha dhaddacha jechuun dhawaa dachaasan dhawaan dachaasee dhawa jechuun waggaa 8 irraa waggaa 80tti kaburtiin ilma namaa jalatti dhaddacha jechuun dhawaatan dachaasee. Maddi walaabuu handhuura ilmaan xabboo itti citte maaltu iyyaafachuu nu dhoowwe kunis gaaffiidha. Addunyaa tanarra wayita maqaa Oromootiin jiraattu kanatti biyyi handhuura abbaa kee Oromoo eessa yoom achi burqitanii galaana addunyaa kaleessa hin beekne har'a isin beekuuf dirqame kanaaf akkamitti dambaliitanii as geettan jedhameet otoo gaafatamnee tarii meeqa keenyatu deebisa. Hayyuu gubbaarraa hamma quxisuu amma dhalachaa jiru qarres qeerros hunda ilaallataan eeyyeeti maarree kanattiin dhaabbanne deebiin kee lakki ani tuulama lakki boo ani macca ani saggoo ani goona lakki ani ituu fi humbana woo akkasii miti ani sikkoof mando tana quban qabu lakki ana afran qallo jettee ofimuuf moo Mali yogesa madda walaabuu ba ate sidete shaki bareedu turbae. Yeroo sanatti teessoon isaan irra ta'anii seera tumaa turan teessoo kanadha. Lakkoofsa 8 ofirraa qaba. Muramte jaarsa dulloome waliin muree fi muramte haadhatti aansee muramte loonitti aansee muramte maal jedhee mure maarree ilma badee deemu kabadiif. Dooba marree dooriyyoo yaa waan nama garsiisee taphata. Dhugiin geesse qoosan kaloof tee jan hoggaa sirban. Dachee lafa madda walaabuu burqaa ilmaan xabboodhaa ilmaan Oromoo hektaara 851 fi 361 turte jedha waggaa 47 dura amma hektaara 800 fi 43,345 irratti kan argamtu ta'utu himama. Caayaa handhuura Oromoota ganamaa maddi walaabuu biqilchitu seeraa fi qaanqee Oromoo kanneen gootota kumoota keessaa kam dhoofneet kam dhiifna. Dachee Aashaa Muhammad Gadaa Qaalluu, dachee Abbaashii Muhammad Gadaa Qaalluu, dachee Hajii Aliyyii Cirrii akkasumas kanneen akka Ibroo Luugoo fi Jeneraal Waaqoo guutuuf kumoota akka Jeneraal Hussein Buneetii fi meeqa dhaheet meeqa dhiisaa dachee Haji Adam Saaddoo dacheewwan ilmaan Oromoodhaa kutaa 11 kabajamtoota hordoftoota keenya. Beekamu godinoota seenaa hundee bu'uuraa keessaa namni tokko uumama isaa keessatti burqaan madda Oromootaa maddi walaabuu eessa jedhee tarii gaafata. Maddi walaabuu eessa? Maddi walaabuu magaalaa guddittii Baalee Roobe irraa kiiloomeetira 200 kan fagaattuu fi
akkasumas burqaa madda Oromootarraa kiiloomeetira 33 aanaa Bidirreedhaa kan fagaattu bu'uura madda walaabuu akkasumas madda walaabuu jechaan jecha lama irraa kan moggaafame ta'uu ragaan eera. Madda jechuun bishaan yookiin burqaa uumamaa lafa jalaa burqu yoo ta'u, walaabu kan jedhu maqaa nama maddichatti yookiin naannoo san jiraataa dhimma bahe ta'uu ragaan dubbata. The first of the Kush races to ascend the deserts of East Africa from the Nile Valley. They were the Oromo, Agahu, Beja, Saho, Damot, Gafat, Kamant, and the Black Nilotics as accurately written historical evidence states. The nation Kush was essentially Ethiopian 3,500 up to 1,000 before Christmas. Histories also reveals that the Oromos, according to their Kush, including Ethiopian Northern African origin, year 8,250 before Christmas, the evidence of the world parenthood had confirmed the truth. But the Ethiopians came to East Africa in 500 before Christmas and 100 Anno Domini or after Christmas. Thus facts were exposed by the evidences of James Bruce articles in 1830 up to 1840. It was also known as Oromania among Europeans. The book, The Journal of Geographical Society, November 23, chapter number 843, says Dr. Bick on Hiroten. There are a document to prove it. Oromania in the map of the name of Oromia changed by Mr. Lewis Craft 1842 and again to revising by Foot 1930. He testified the lands of Kuma dhufee jiruudhaan waraana dhufaa jiru ool waraana dhutteedhaan jaalala nuu kennu nagaa nuu kennu. Sirga dawwi wanaatu irraan daraare ufayaame shagaa frankalle nasirbime. Kan kennameef odaawwan Oromoon qabdu shanan keessaa aangoo guddaan kan kennameef kan achitti argamu odaa murtiiti jedhan. Maddi walaabuu haaromsa sirna gadaa kufiinsa qabsoo falmitoota yajjuutiin booda bakki Oromoon kaabaa kibba bahaa dhiyaa itti if ijaare ta'uu ragaan seenaa ni dubbata. Mee ammas itti dhihaadha. Richard Greenfield kitaaba isaa Ethiopian New Political History keessatti uummanni Oromoo bara mootii Amda Tsiyoon jechuun seenaa isaanii wal fakkeessuun barreessee ture. 1314 hanga 1344 Shawaa akka jiraatan jedhee ibse. Walumaa galatti maddii Oromoo bara askaluu kana yaanni jedhu dogoggora akka ta'e hedduun dubbatan. Uummanni Oromoo bakkuma madda walaabuu kana dhufuu ammoo Greenfield barreessaan seenaa tokkos ragaa bahuu fi keessattuu seenaa keessatti qubsuma uummata Nuubiyaadhaa hanga Suudaan kaabaatti kaaba baha Afrikaatti qeesaa ta'uu maanguddoonni keenya maal jedhu. Egaa mirri isaan aadaa teenyaan walirraa bara haadholee siiqqee gadaaf gadamoojjii irraa waa hedduu dhageessu. Inaa kulaan kuli afogoo jeego jobbee na waaroo na jalaan si jalaan miti riqi gurbaaneera nu diige yoo yaadattan milili. Qorannoowwan gaggeeffaman keessaa qorannoon seenaa Oromoo irratti hojjate afoolaaf iddoo guddaa kenne. Maanguddoota Oromoo godinoota adda addaa keessa jiran madda Oromoos gaafate. Deebiin yeroo adda addaatti argames jaarsoleen ituuf humbanaa mormoon irraa dhufne kan jedhan mormoon har'a godina Baalee naannawa Mandooyyuu fi Dalloo jedhaman keessaa qarqara laga Gannaaleetti argama. Kana malees jechuudha eeyyeet kabajamtoota hordoftoota keenya jaarsoliin Arsii ammoo bareedduu kurraa irraa dhufne jedhani
bareedduun kukurruulleen Baalee keessaa laggeen Weelmalii fi manna gidduutti argama. Laggeen kunneen baddeen Baalee keessaa burqanii dalloo fi mandooyyuu irra yaa'anii gannaalitti galan. Oromoon waardayii keenya keessa jiraatan tulluu namdur irraa dhufne jedhan. Akkanuma maanguddoonni Booranaallee tulluu namdur irraa akka dhufan himan. Tulluun namdur dur Baalee keessoo dalloo laggeen Weelmalii fi gannaalee jidduutti argamti. Oromoonni Maccaatuu lama madda walaabuu dhufne jedhan. Walaabuu kan argamu Baalee keessa. Aanaa madda walaabuu laga gannaalee qarqaratti ganda Bidiree jedhamu cinaatti. Oromoon Gujii bitaa mirga laga gannaalee naannoo Giriijaa irraa dhufne. Giriijaan naannawa Jamjam gara muummee laga gannaaleetti argama. Kanaafuu akka afoola kanarraa hubannutti Oromoon Afrikaa keessa akka jiraatu kan agarsiisu malee Afrikaan ala akka hin dhufne wanti akeeku tokkollee hin jiru jechuun kutaa jalqabaa kiyya barreeffamaadhaa goolaba horaa bulaa deebana. Baadiyyoo keessa madda walaabuu gubbaa haate sideete shakkii bareedduu turbaa'ee.